Heeniyee yene jannaa tichilaallesh qoyaani kan hin jedhu Erik dubartii biraa bukkee kaa'ee ishee faarsaa akka heenan tole jechuun barbaade takka bar jabinni dubartii tokko dubartii hundaa boonsa dhugaa rabbi na gammachiiste jechuudha heenanii baga diddi ishee sanan xuruudha jedhaanii libbi bayeessa qabda onnee bayeessa nama jaalatu qabda jedhaan isheen homaan goone waan tokko yuun balleessineedha heenan immoo isaa kan isheen jaalala isaa harkaa fudhattu barbaadi የኔ ጎበስ የኔ ጀና ሴት ጌታን ትችላለሽ ወላይ በጣም ደስ አለኝ እኔ ዱጋ ረቢ ባየ ነገመቺሰኒ ሄነን ሀራ ጀቾታ ከና እንዲሁም አርሲ ተከሲ በቃ ዱጋ ዋቃ ፈምናና አንድ ሰው የተረዳኝ አይደለም ይሄ ሁሉ ዓለም አረ ባቲ አረ ተው አንድ ሰው የተረዳኝ አይደለም ሁላችሁም የተረዳችሁ አይደለም አንተ ነው አጠፋ አይኖን ባይኖ ሳላሳያት ወይ ሰርግ ሳይኖር ምናምን ብትሞትብኝስ ብለህ ነው የፈራው? አራ ማንም አትፈልግም ከሀበሻ ሴት ልጅ ትፈልጋለች። አሚን አልኳት። ሄቶ ከትሽላል እኔ ከትሽላል ትላልተኒቱ ዱጋ ረቢቱ ሄኑን ጀቹudha har'ina boonsite nagammachiiste dhugaa waaqaasinitti immoo maaliif jabinni heenan jechuudha ana baay'ee tokko nagammachiise baay'ee ciminni isheen qabdu dubartiin jabdoochuun akkasi bakka jireenya isheettis of jabeessitu dubartii biraafis fakkeenya kan taatudha jechuudha amma Erik harkuma isaatiin of jalaa balleesse bar heena waan tokkitti waan isa gootee tokko yuun qabdu waan tokko yuu jechuudha naman beenne tokko amma kaatee amma jaalala irraa fudhachuu jiini sadi maala isheen jiini sadi guddaadhaa hojuu jiini sadi jechuudha naman beenne tokko amma kaatee amma jaalala isaa harkaa fudhachuun hin ulfaata Itoophiyaa miti biratti waliin beekan nama biyya hormaarraa dhufee eenyummaa isaa too addan baasiin amma kaatee amma jaalala irraa fudhachuu hin dandeessu jechuudha eenyumaafiyyuu edda isheen amanteetti sixxee immoo waan hunda walii galanii edda isheen jaalatteetti immoo otoo isheen homaan balleessiin dubartii biraa fideet irratti caane jechuudha maal balleessite amma heenan yeroo sii kenneeni yeroo ati barbaadetti jaalala koo kanarraa fudhattuun barbaadan ishee jetteen itti amma heenan jechuudha ishii jetteen isaatitti immoo haalonni isheen gochaa turte akka isheen isa jaalattu dhibbatti nu hubatee hundi keenya hubanneera anis akkuma inni na dhabnaan jiraachuu hin dandeenye isa dhabnaan jiraachuu hin danda'u viidiyoo keessatti guyyaa tokko hin hubata hin beeka akka isheen jaalattu irra deebi'ee guyyaa tokko viidiyoodhuma waan ta'e qopheesse har'a jaalala kiyyatoona harkaa fudhattuu barbaadatu jedheen irra ta'e heena qaxee harkaa fudhatti amma garuu otoo heena wajjin jirtoo too waan balleessin amma ka'ee ishee kana wajjinan taa'e akka isheen hubattu barbaade kana godhee Erik kana kan godhe immoo xuxuqaa indii fi intala sana bar intalli sun immoo nagarramteen too inda'ume jechuudha heenani obsa guddaa qabde too anaati xiffiidhaan lafatti ishee dabalantalitti jechuudha dhugaa rabbiiti obsan qabu ana kaheenan kanatti obsa qabaadheen tala sana taa'een dhageeffadhu jechuudha kaleessa dhuftee har'an isheen heenanii toluu taaltu maalinni jechoota heenan intala sanaa deebiftee argitaniittu kadhattotte jechuudha ani lammaanyi miteette dhugaa waaqa kana jechuun nama salphisa yeroo tokko argitanii jaalalli karaa dhiiraa yoo dhufe bareedanni isiniin jechaa ture kanaaf isinii galee akkuma namni biraa amma heenanii ani kadhachuurran yoon kadhatame narraa bareedattiin jette jechuudha akka inni umurii kee guutuu si kadhatee jiraatu barbaaddaa yennaani isheen immoo maal jetteeni ati isa jala deemte umurii kee guutuu akka kadhattee jiraattu barbaaddaa ittiin jette ani kadhachuurra kadhatamuu naa wayyatte jechuudha dhugaa rabbina baay'ee tokko na gammachiisa laala asitti dhiira kadhataniitti dhaquun isinillee si arrabsiisaa inni sunillee akkasuma guyyaa ta'e si tuffata si galee maaliif innumtatti kadhattee wajjin taate suniyyoo jechuudha guyyaa tokko ana si fedhe miti situ fedhee dhufee siin jedha soo kanaafu haati Erik immoo maal jette heenanii alatti dubartii tokkollee hin barbaadotti abadan dubartii tokkollee heenanii alatti tasuma ta'ee hin barbaadu jette Erik immoo dubartii intala ishee sana bukkee kaa'ee isheen kun bayeettiidha libbii bareeda qabdii nama jaalachuu dandeessi qulqulluudhaadha heenan immoo akka jaalala isaa harkaa fudhattu barbaade amma utoo siin ta'ee maal jettu ammas hin jechuudha jiraachuun nama huna hubatuun dhabee hubataniiru jechuudha Erik
hubateen dhugaa keessumaa joosiin jechuudha. Namni akka joosiitti itti siqee heerii hubatee waan hundaa isa gargaaree tokko illee hin jiru. Har'a garuu heenan bukkee dhaabate unkaan hante gobasinu geeta Dassaaleny ko har'a garuu heenan bukkee dhaabate jechuudha. Akka hundi isaanii afaan ittiin banne heenan bukkee dhaabate. Heenan waan barreessite hin qabdu ka. Kaleessa isaan lamaaniin tokko gochuu fi aarsaa joosiin kafalaa ture waan baay'eedha. Waan baay'ee yeroo hindiinfaa waan baay'ee balleessaa turan inni garuu Eric bukkee dhaabate akka isaan tokko ta'an waan baay'ee gochaa ture jechuudha. Har'a garuu Eric ofii isaatii baxabbate jechuudha. Jaalala isaatu biyyootti dabalee boolla keessa gadi gate jechuudha. Namni tokko yoo waan balleessee hin jiru. Intalli isheen sun immoo kan hin dhufe kaleessa hendiidhaaf yeroo juusin sin jaaladhadheen sana akka isheen taate argitaniitu har'a Eric taanaan maaltu gara Eric ishee maraachi. Amma abbaa qabeenyaati kaa birrii argite wajjiniin galuu barbaaddi bar. Haati keessa turtee na jaalachuu dandeessennaani haati isaa immoo arguun barbaaduu heenan yaalatteetti. Kaleessa baasoordii ishee harkaa fuudhee ture miti bakka har'atti deebise jechuudha. Waan haati gochuun barbaanne gochuu hin barbaadu waan ta'eef baasoordii kee fudhadhoo baasoordii ishee itti deebise jechuudha. Jiraachuun barbaadu bakka kana caala du'uu naa wayyaadha. Ji'a meeqa dhufe iddoo kana taa'ee aarsaa kaffalaatii ture. Hamma kana nu banneedhe. Hamma kana na hubachuu dadhabde. Heenan waan goote tokko yuun qabdu bar. Jireenya kee keessa waan jiru waan barbaadu himeedhuun kaleessatti himteetti itti deebitee qat gootee dhugaa jirutti himteetti. Ani dubartii biraa obbira keessee akkana ni jaalala keessarkaa fudhadhu barbaaddaa ittiin jettee ni jirte jechuudha. Heenan kaleessa qaxiidhuma isaa jechuudha. Dubartii biraa obbira keessee isheedhaan bareeddiidha habiibtiidha jettee jajaa anarratti ani immoo akka jaalala keessarkaa fudhadhu barbaaddaa ittiin jette. Maal gootere heenan? Ishee too biraa fageessite heenan isheen talatoo jireenya isaa keessaa baase heenan har'a jaalala isaa harkaa fudhachuuf qophiidha. Otoon ishee sana bukkee kaa'ee ishee jajuuti har'a isheen kun immoo jaalala irraa fudhachuun hin danda'amu abadan jechuudha. Ofiisa jireenya isaa baxabbatee ka'ee taati kun nan hubattu asin namni nan hubatudha. Eeddiin immoo isheen afarsaa fudhatee afarsu maalidha isinii galeera wanti fudhatee itti afarsaa jira bar marraagabaa fudhateetu itti afarsaa jira. Inni gara Erikii fi gara intala haafii sanatti goree jira jechuudha. Gara isaanii goree heenuu hubachaan jiru jechuudha. Waan heenuun barbaadu gochaan jiruun. Intala jireenya isaa keessaa totuuf goree baase heenan har'ayyuu wanta isatti balleessite hin qabdu jechuudha. Heenan achi kutattee kaate taanaan immoo deebitee ija Erikiyyuun argitu jechuudha. Kanayyuu obsaan masheen godhattee gara isaatti deddeebite hin beeku malee jireenya heenuun beektu jechuudha. Kaleessa isheen nama akkamii akka taate. Ofii balleessee ka'ee tofin ajjeesedha finxir walla muuchi wallahi lazim ofii isaa balleessee ka'ee ofin ajjeese namni na dhubatudha. Ishee bukkeetti jajaa ishee kanaan immoo jaalala ko fudhu haali ko si barbaaddi. Nara baakki otoo anaatis akkasuma garuu otoo ana ta'e immoo maganayyuutti siqee jasaan argu. Intala sana immoo jashiin keessaa baasa otoo ana ta'e jechuudha. Otoo eenyummaa hin beekin afaan banti ol kaate cilfaan shuwaad. Akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo sinillee bagga nagaa keessan naaf taatanii isiniin jedha qimamoche warri mana kanaaf immoo haaraa taatan immoo subscribe like godhaa nutti dabalamaa hordoftoota seenuu YouTube taasisiin jedha qimamoche dhugaa dubbachuuf ani ofii kiyyaayyuu har'a baay'ee na aarsee jechuudha haalli Eric godhu jechuudha baay'ee na aarsee dhugaa dubbachuuf waan hin godhamnedhaan so heenan immoo aaruu dhiiftee akka isheen irratti qirrrr jechuushi isaaniin deebitee aarsuun shi na gammachiise jechuudha. Dubartii jannachuun akkas jechuudha. Dubartii goota waa gochuu dandeessu jechuun akkas ofiishii kophaa ishee cimtee kan dhaabattu jechuudha. Mana kana subscribe godhaa burummoo maaliin akka dhufan laallaanii nagaatti naa bulaa halkan gaarii baay'ee.